Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qabu. Viidiyoo wayiitiin isin deebi'ee jira. Viidiyoo baay'ee na garrame jechuun itti nama gaddisiisa nama garramasi. Osoo gara dhaamsa kiyyaatiin tarin dura viidiyoon isin dhageessisa jechuudha. تبلغ من العمر 8 سنوات تم اختطافها عصر اليوم في مدينة الرياض، والذي قام باختطافها 3 اثيوبيين سيارتهم جمس، ما يعلم الحال الا الله سبحانه وتعالى. فيا اخوان يا اهل الجروب يا جماعة انتبهوا على اطفالكم، لا تخلونهم يطلعون برا الشارع يرمون النفايات أو يلعبون حول الباب. اختطاف الأطفال متوفر في مدينة الرياض وفي مدينة جدة وفي كل مكان. فاليوم يا أخوان عيالنا وأبنانا علينا غاليين جدا، فلا تفرطوا في أبنائكم، لا يفتحون الباب ولا يرمون النفايات برا ولا يجلسون على الباب. فالحذر الحذر الحذر الحذر، انتبهوا جدا. ندى عاجل من يشوف هذه صورة هذه البنت اللي عمرها تبلغ من العمر 8 سنوات على طول يمسكها ويلقي على من كانت معه القبض عليه حتى لو يقوم مقاومتهم ويسلمهم الدولة. فإن الدولة الآن عزها الله تبحث عنهم وسوف يجدونهم بإذن الله وبحول الله وقوته. أمها وأبوها في العناية المركزة لا يدرون ما حصل لهم وفتاتهم. فندى عاجل تساعدوني بتوزيع هذا المقطع على جميع الجروبات وعلى جميع الإخوان، ونسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية ويحمينا ويحمي أولادنا وأولادكم من كل سوء ومكروه، وشكرا. Akkuma ammas hin dhageessan kana kan dubbini warri Suudi Arabiyaa keessa jiraatan Arabiiffa sirriitti dhageessu xiqqoo kan warra Dubaayitiin illee wal fakkaata natti fakkaata jechuudha. Kan biyya Beeruutiin garagara garuu akkasii mucayyoo xiqqoo waggaa 8 fuudhanii maal akka godhan nama garrama. Namootiyyuu nagaan hojii ofii hojjetatu hiyyeeyyiin mana jammarate ittan xumuradha jedhee yaadu marti yoo amma haraboonni kana waliin gahan dhiibbaa hagamiitu irra gaha jedhanii kan iyyaanne hom jedhanii ka'aniituma lafaa kan daa'ima gandaa xalafanii birriitti soqachuuf malee waan biraatiif miti. Akkuma tanaan dura mijattii guyyaa meeqa dura mijattiin ala keessa hojjetti qabanii kaampaanii hojii galchina hojii si argina jedhanii fuudhanii deemanii nama haawwanni fakkaatanii jechuudha. Nama haraabiffaa yookiin ammoo tuyuu jiraata achi fakkaatanii fuudhanii yeroo manatti hin galanitti ani harabaa miti habashaadha jedhee nama garramatti fokkoruudhaan amma haadha keetitti bilbiliitii akkaawwantii kiyya irratti birri 200 kan Itoophiyaa akka itti naa galchitu goosisi yookaan ammoo tiyyuu amma tana si kukkutee kulaalitii keessaa baafadhee gurgura jechuudhaan itti fokkoraa akka turee fi san booda mijattiin yookaan ammoo yoo kana gochuu dadhabde riyaala Saawudii Arabiyaa 10,000 akka naa galchitu jedheeti kan mijattii hidheetiin akkasitti itti fokkoraa ture. Haga mataa mana sirraa haadutti kan ishiirra ga'e jechuudha. Irra naanni garuu irra haaduuf ammoo tuyyuu akkuma jedhame qaama ishii kukkute waan keessaa sila nama keessaa baasanii gurguratan si keessan baasee gurguradhaa amma tana riyaala Saawudii Arabiyaa 10,000 akka naa galchitu. Namoonni biyya ofii nama tokko biyyaan biyya tokko ta'ee yeroo ammaa haraboonni jechuudha. Haguma fe'an iyyuu si miidhan rakkoon isaanii haga feetan iyyuu si miidhan gandaa homaa walirraa hin qabnu baay'ee akkanatti gannaman dhukkubsa jechuudha. Bara kana keessa siruma bara 2011 irra kan caalu barri kun kan namni nama keenyan wal miidhaa jirudha jechuudha. Akkuma kaleessa viidiyoo tana gad isinii dhiise hadhallee waluma fakkaata viidiyooti jechuun hin danda'ama. Miidhaa kana hin jedhamnetu Saawudii Arabiyaa keessa jira. Warri Saawudii Arabiyaa keessa jiraatan dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu sababa kanaaf sababa amma intalli yookaan immoo daa'ima mucayyoo xiqqishuu gandaa
warri Itoophiyaa qabatteen sababa kanaan yoo waan rakkoo wayii kan jiraataa Itoophiyaa keenya kan achi keessa jiraatan rakkoo kan geessu ta'e sababa kanaan yookaan mootiyyuu kan mana keessa hojjetanillee sababa kanaan waa wayii kan godhan yoo ta'e baay'ee nama gaddisa rabbi. Kana waan kana jedhamnee hin himamne baay'ee kan nama gaddisiisudha sababa kanaan jechuudha yoo kan ta'u ta'e. Mucayyoo tana amma fuudhanii deemanii mijattii xiqqishuu tana mijattii xiqqoo tana mee qabanii yeroo deemanitti birri ittiin gaafachuuf ani sila ijoollummaan akkasitti kaampaanii achi keessatti guddifattee jirtu kun osoo fuudhaniituma deemaniituma poolisoonummaan qabdeetiin ijjannuma kana hin jedhamne irratti fudhatamee hoon jedha rabbiin. Saudi Arabiyaa keessatti kaampaanii Itoophiyaa ijoolleen Itoophiyaa yookaan immoo nagaddoon jechuudha achi keessatti kaampaanii isaan qaban kaampaanii addaati. Ijoollee Itoophiyaa qabanii shamarran ta'ee dhiira itti fokkaruudhaan birrii kan irraa nyaataa jiran. Yaammootiyyuu kalee isaanii keessaa baasanii kan gurgurataa jiran baay'ee nama gaddisa jechuudha. Maaliif ta'ayu kun? Kanaan dura ijoollee akkasitti ijoollee dhiiraa jechuudha ijoollee dhiiraa ta'ee shamarran akkasitti gudaatii irraan gahanii miidhaa kana jedhamne ija balleessuudhaan gurra balleessuudhaan miidhaa sana hunda irraan gahanii kaan hidhanii kaan gara biyyaatti deebisan. Namoonni gara biyyaatti deebisan ammootiyyuu waa wayii jammaree ittiin xumuradha jedhee hooka xiqqoon hojjetadha kan yaadu samara hanqisaniiti jechuudha kan gara biyyaatti deebisan. Arabi baay'ee namatti ulfaata. Sirumaa biyya kamirrayyuu jiruun biyya Saudi Arabiyaa keessa deeguma dhiirri fi dubartoonni illee baay'inaan achi keessa jiraataniif akkasuma baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amma mootiyyuu haa caalu garagarii miilli mataa hooqe jedhan. Dhugaa maalummaadhaaf immoo amma mucayyoo xiqqishuu tana ijoollee harabaa xalafuu jechuun maal jechuudha? Ani jechuun irra caaliin keessaan dhageessan ta'a warra hin dhagahiniif rakkoon akkanaa kun hin jiraa. Akka bakka deemtan hundatti akka of eeggattanii mana keessas warri jiraatanii fi ala keessas warri hojjettan akka of eegdan jechuudha. Keessattuu ammootiyyuu kan nama garramu mucattii badhumaa fuudhanii deemanii yoo akkana goote malee akkas gootu birrii hagana sitti qabanne akkas waan akkanaan ni jira. Maaliif akkana ta'a garuu sanuu nama keenyan biyya keenyan akkana wal goosisuun kun baay'ee nama ulfaata. Rabbi kana jedhamallee himuun namatti ulfaata. Dubbiin baay'atti farreetti fe'an jedhani tanuma keessa warri hubattan hubadhaati bakka deemtan hundatti of eegaa. Garuu kan nama eegu Waaqayyoodha. Waaqayyo jalatti illee isin of eegaa isin jechuu barbaadeeti. Mucayyoo qaxalafaniif booda kamii waan godhan walumaan laalla.